Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii furtuu sha'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha galata rabbi tolee viidiyoo hojjechuurraa fagaadhee jira kunis immoo sababa hojiin baay'ee biizii na godhuu fi garuu har'a viidiyoo waan baay'ee nama gammachiisuu fi nama boonsuu keessattuu shaamarran biyya arabaa boonsee gammachiisuu haatis maal akka taate kan ibsu abadhee jiraasniin jedha viidichi hedduu nama gammachiisa mee viidiyoo sana walumaan daawwanne itti adeebinu. What this? Viidichi kana fakkaata baay'ee nama gammachiisas baay'ee nama boonsa. Egaa dubartiin kuni akkuma argitanii biyyoota arabaa waggaa 30 ilma ishee kana barsiisattee balaliisaa siyaaraa gochuuf waggaa 30 kan isheen hojjette biyya arabaa Liibaanon yookiin Beerut irraa hojjette ilmi ishees immoo milkaa'ee jira. Gaafa isheen galtu isheen galtuun xiyyaara isheen galtu mucaa isheetu balaliisa sarpiraayiz ishee godhe akkasitti jedha isiniin jedha baay'ee nama boonsaa baay'ee nama gammachiisa. Kana wal qabatee shaamarroonni biyya arabaa jechuudha warroonni akkas ala keessan barsiisattanii obbolaa keessanis barsiisattanii namoota garaagaraallee gargaartanii ugaa waaqa galatoomaa isiniin jedha. Shamarran biyya arabaa jechuun warqeedha. Abduseen yeroo darbe shamarran biyya arabaa shaamaadha. Shaamaan ofiisaa gubachaa namaa ifa jedhe jechi kun dhugaadha isiniin jedha. Baay'ee shamarran biyya arabaa jechuun dhugumatti shaamaadha. Akkasi shamarroonni tokko immoo jirtu osoo ilma qabdanii jaalallee jaallachuuf dhiira jaallachuuf jecha ilma keessan intala keessan kan ossitan jechuudha. Ngoyyoominee abboleettii ko ilma kee intala kee wanti sii caale hin jiru. Yerri ati har'a jaallachuu jettee ala kee ossitu borbirriisaa sirraa nyaatee bilookii irra si kaayitaadha. Garuu ala keetii cabdee yoo barsiisatte boru ittiin maqaan kee ol qabama bor ittiin mataa kee ol qabata bor ittiin boonta. Ala ofii jechuun daawwitii ofii daawwitii keessatti of ilaalan jechuudha. Kanaafiyyuu hin goyyoomin isa itti jaalallee keetti ergitu jaalattee ilma kee horsitee ilma kee intala kee gargaari. Obboloota kee barsiisadhu isiniin jedha. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaatti asumarratti xumurama. Please hundi keessan like, subscribe, share naa godhaatoo na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo kana waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa nagaan naa tura.